maal yeroo naffitu jaalala gareeti malee du'atuun wayii jaalalati yaa mana hunda jaalatte akkas taanaani. Maal ani gabbattuu miti kiloo kun qaama keeti jedhe kun qaama keeti kun gabbattuudha lakkii kun qaama keeti kiloo kun naasisi hamtuudha gabbattuudha. Hai maali odillee lallabbii fi wacaa kun dubra wajji gabayaa jirta moo maali magaalaa barbaree jirta? Wayyaa obsaafiyaa amma waa'ee si dhiisiti mana xiqqaa tokko keessatti nama ficcife beekta mee nyaanni yoo jiraate hin dhufaati. ويا ربي غي ايسما دربي نفدي وي دلي جولي غرتي اما درت تبديسن وان برجان دربن وادا كان دربن اونيت جنبل بلچن سين جالدي مارين سيتي سيفين دوي سياركم برباده سيوجي مار اذا كان نبر رفتي اي تنين ايسما ربي نفدي برتنين درو والبرين تكفى قافة درا أهو سنفانا إيشي وقلت كونيتي أنا ركوبي لبيتي أنا ركوبي ماريري أنا ركوبي مي أنا ما أنتنا مي أن دكتورة قرتي ولا أنسى أنيتي مو ما ألف ندر رمي عن ساعة أنا جالل ما تنانكي واي جاللا وأنت دبرسنا يرو دينياتي برا النجر أما خبر بانو أبا خانك أبو كرشي دمالي جاللتي سجلتي بون جاللتي بريلي فو مانغوني مي هو بربادي دكتور برا ليتي في ولالتو أنا نيزر عن لكبتي مارين قلبين تجد هاي عن دكتورة مالكاتي بر دكتورة خاناتي لا خانان بربادي يرو أمانتنا خيستي الرانقيا كان فودي والرجال لا خنار كان خاي ودو مالكام بربادي يو أما يرون تجي يرو جال لا برا دبريتين جي جال دبرسيني يرو أما خبر بانو مالكا آتو إسانيس غرو فولدورتي غرتي غافا غرتي مالكا أرغاني غافس جالالتي اسمي ديبين أنقانين أسكيستي إيمو بوفردي واتسابي بوفردي ميسنجر بوفردي خانا هندا خانين بوفردي أنغرتي مالكا تندلدالو في مالي جالالت تندلدالو في متي تبرنا تنا ni agarta gaatu angama qiyyaan jaalala quban qab way marrukiya bareedagi dhugana bilbileen beeku samuuna kana maalumaxay jinni maaltu na jala kabale laata kulani anan jedhu mee maal ta'e laata marruun hoggaa akkatti yaadduumaa waa takka yaadni saakin hoggaraa kana keessa akka tokko na ta'utti jira in argitee mi edarree laala kuna tanta ati bulela lirrimni kun nadide maali sa qofa nyaataa'u nyaachutti ni jiru laal goggogee laal waaqaama kiyyaa kun sirrii nan jiru saatiitu maraatu mu fayyada ma ifumoo jina see kachi garagalee anu obsaan kiyyanan dawwallee yaada isaatiif akkana telefoon cal jeelaa ku jira maaluma taasisatu usna raayeri ka booda sin nagaa duraati na dhagay achi booda immoo kennattaa saatta duuba guyyaa meeqa kee gasi bilbilee obsaa inuma jetta obsaan kee kun inuma bu'aan qabu laal nama jaalalaa ati bu'aa qaba lakki marroo ati bu'aa qaba kiyya bu'aan qabu namoota namatti dhaabbattu haasawa anis kiyyaan haasawa atis kiyyaa seeqa bal kuulanii yaanifatii riyaadha olii lolluuti akka riyaatti si mari'achuutu jira dhageessaa kuulanii obsaan kee jechuudha ofiifuu inni obsaadha laal obsaan kun maal akka ta'e beekta obsaan obsuma akka maal godhinaan jetta obsi kanaafuu rabbummaan kun obsa sittaa cabu dhugaa kinoo jaalalli nani marruu jaaladhe sun obsa sittaa qabu kinoo jaalalli marruu kiyyaa fi tananaaf hoziyaa tanaatu obsa sittaa cabsu kinoo tan sii fi tan obsaa sunirree obsa sittaa cabsu ati obsi kanaafuu maaliifin obsa inni obsa qabaate ani dirqama isaa jee obsuun qaba awwayin obsituu nama gaafayya lakki bar amma ati fakkeenyaaf jaalalleen kee maqaasaa obsaadha miti kanaafuu obsaa waan ta'eef atirree in obsitaa jechuudha si jechuun isa jechuudha isa jechuun si jechuudha kanaafuu ani immoo marru waan ta'eef mar godhu malee waa takka yaadarra isin jedheetu manoofa wayna maraachuuf deemtaa maal si godhaa tuba amma siifin yaadamu ifiifin yaadamu
sammuu lamaan qabamu takkaan qabaniitu. Anan jedhu itti kuulani dhiisi. Kinoo tibba kanaatummaa nu kinoo nyaata tana inuma dalaga nyaachuutu hin jirtu. Jaalala marruu kiyyaatti takka na gochuutu jira. Marmaraa moo marmaraa jedha sana akkasuma na godhutti jira. Laal kinoo jaalalli onnee tana akka tokko na godhutti jirti. Anan jedhu mee weelluu takka naa weellisee marmaar jedha san warra Amaariffaa sun Amaariffaan akkam jedhan. Duuba inni tanii dubartiidhaaf weellisan marmaar tan jedhan tokko. Ati tun maraattee jirta yaaboo firaafiran qabdu hosi qabatu. Duubaani ati riyaatooti miti nan qabdu. Ati homaa ati kan taantu marruu kiyyatti bilbilee oolan oli naasee wayya. Bilbilee duubaan una jirti onneen akka naqa isaa buu jirti. Sin jedhe yaa kuulaniiti bareedduuti fooziyaati yookaan an jedhu onneen tiyya sun akkuma tina dhaabatti. Anilleen obsaan gizee yaa bareedduuti. Hookaamee na cinaa gattaa gizee naan jedhe onneen addana buutee bara. Ootala dhaabbadhu sin jechuutti jira. Waan ana sin jedhan jedhe. Malee beektu isaati deemboon irraa ci. Homaa waan takkan taa'u. Deemboon irraa. Tumaaltaa. Beektaa kuulani anifati yeroo natti dubbati sirree obsaan hin jaalatin anarree marruu nan jaalatisan jaalalli tiyyaafteetu tan marruu fi tan obsaasan caalti akka tol jaalannu anifati. Amma isaan jaalannaan anirree hambiraa atirree hambiraa marruun kiyya tan biraa lubbuun kiyya keetirree obsaan kee tan biraa. Duboosaniifuu amma maaliin sii godhan? Amma usnarraa jedhi itti bilbiladha. Maaluma taate sun asii ayyaada isaatii fi asii mataan na dhukkuba yaada biroorra naa idaati. Haay ni bilbilatte anillee ni bilbiladhu. Us jedhan. Hello marruu kiyya. Ni bilbiladhaa usaniis. Akkam bareedaa koo. Nagaa Fooziiti yaa bareedduuti yaarree isumaan yaadatte har'a jiidhuuf deemtana fakkaata. Dhugaa marruu kiyyaan yoo man goggogee beeka kinoo. Wayi telefoonni isaa maana dide dubaan. Telefoonni isaa maana us. Ani yeroo jiituudha miti. Jiituudha man goggogee beeka. Intalli us jedhi maal taate ani bilbilan. Bilbilli marruu kiyyaa biisii jaa. Beektaa. Hayi maali odilli lallabbii fi wacaa kun dubra wajji gabayaa jirta moo maali magaalaa barbaree jirta? Gabaa barbareen jiruuti beektaa xiqqoo. Telefoonni na dideema. Telefoonni bilbilli jaana didee obsaa na didee. Akkamiin godhanaa himaa. Ati kamitti irra bilbilatte akkamiin irra bilbilatte natti himaa. Si gaafadhee sitti hima. Hello. Gabaa barbareeti miti dhugaa marruu kiyyaa hedduu tokko siyaade baraati na yaanne. Barjaalatti kinoo olleen tana akka ishiin na guutu dhugaanii halkanii guyyaarree rafuutti hin jiru. Abjuudhaan irree natti dhuftan halkinoo akkatti na cinaa dhaabbattee bareedduuti Fooziyaati yesin jaaladha. Ati dhugaa baay'ee tokko si jaaladha. Baraanii sin jaaladhaa barjaalaltii akka onneeti yeroo nama xantee itti garuu yoo hajiitu taate fa'a bara akkanatti onnee tana keessa akkanuma baqeeseetiin si kaayaa mee xiqqoo nama jijjiidheetiis. Dhugaa marruu kiyyaanii goggogduu miti barjiitudha. Guyyuu bishaan meeqaaf meeqa dhugasitti fakkaate laal. Jaarkaanii nuun hanga'uus siin jedhe laal halkanii dhugaa bishaan kana halkanii guyyaa waan juusii hettamoo waan adda addaa kan sirreetu ban dhugaa qaamni kiyya laafaa lallaafaa kinoo huccuu adiis siin jedhe. Hin beektaa miti ree marruu kiyya guyyumata akka sibira dhufee qaama kiyya kanarree argite laalanii laaftudha goggogduu miti. Kanarratti immoo marruu kiyya ho'ati buqqattuu hin feene. Ani furdoo takka laal. Suuraa kiyyarree siifan erga. Os kijibduu kijiba isiiti. Eeyyee. Kijibduu ish goggoyduu. Furdoo miti hin taate. Ati usurraa. Dhugaa hiriyaan kiyya takka irree natti naaftis hin jedhe laal furdinni kiyya kun. Maashaallah narraa jedhi kaadhiisi jiitu takka. Oo akkatti na tuqxe. Inuman akkatti kinoo bishaan akka miree dhadhaan hoggaa akkatti tuqxush jettu san kaa akkuma buuphaa sanitti hoggaa akkatti na tuqxee jettu lallaaftu keessa darbeetu hoggaa akkatti na tuqxu hoggasuma laafaa. Yaaboo hijibni haraamius. Hijiba na barsiistee ish tuntanuma akkamisa si jalaa jettu. Maa itti duuba obboleetti? Foos bareedduu tiyya akkaan siin jeena dhagee obboleetti tiyya takkaatu gubbaarraan bilbilu jira beektaa mee xiqqoo isiin dubbisaati. Ati keessaa utaali gaamee diimaa sanii. Tole marruu kiyya bareedaa kiyya. Ayyee obboleetti teessan irree salaamatti naa dhaabe. Dhugaa guyyaa wal argitan adda ishii keessa naa dhungadhu hedduun ishii jaaladha obboleetti teetirree. Anirree dhugaa sin jaaladha obboleetti teetis sirree. Ayyee siifin dhungadha garuu obboleetti tiyya odumaan argin akkanuma jaalatte nin jaaladha fuula siituu yoon beekta. Addarra naa dhungadhu nin jaaladha tapha akkam fiddeessa hoosii. Hai marruu bareedaa kiyyaa gaafii akkamiin na gaafatta?
egaa si jaaladhe obboleettii teetirree nan jaaladha warra kee guutuu lubbuutti jaaladhaan ilaal jaalalan siif qabu isaaniifirree hangas qabaachuu baadhurree anguma naalkinoo si jaaladhu sanirree warra kee guutuu jaaladhaan dhugaa ammarree itti deeyitoon bakka barbaadde guutuu naa dhungadhu ani hedduun ishii jaaladha obboleettii ta'e oofeete warra keessan hundaa naa dhungadhu haabbaa keetirree ummaa teetirree guutuu isaanii naa dhungadhu amma guyyaa rabbeedhee wal nu barsiistuutitti. Maal yeroo naffitu jaalala gareeti malee du'atu wayii jaalalatti mana hunda jaalatte akkas taanaan. Mee nageetti amma yeroo natti gubdee wayiiti gizee biraa haasooyinamee nageetti amma. Sin jaaladha Intal maal jechuun hin jirtisa? maal jedhi? Obboleettii firaa majinni manallee naa dhungadhu jiin kadhatti. Maal naafta maal? Amma duraa osoo obsaa wajjin Marri kiyyaanii warra isaa guutuu nan jaaladha. Hajji amma kana sirraan kaayin fuudhee obsaan haasisiisu jira. Telefoonni tiyya ka obsaan haaseenu jira. Amma gubadhu nama kabajaa qabu. Nan callisee inuma waarradhu ani akkasii inaaftu miti oggaa jaalallee kee dubbistu ani. Inaaftu miti inaaftu gabbadette. Amma akkatti ani gabbattu miti kiloo kun qaama keeti jedhe kun qaama keeti. Kun gabbattuudha. Lakkii kun qaama keeti kiloo kun. Ani sirratturra gabbattuudha. Laan kooti ana dhagee silaa ati kiisha dhagaa fuurratti yoo qilleensi guddaan dhufe siin fuudhee siiniin kuta. Ati boyfiree gartee dha. Ootana laan qilleensi hoggaa dhagaa ofitti guurusii obsaa kee bira hoggaa deemu. Obsaan dubbisa. Hello obsiyyee. Obsii habiibishi nan jenne atirre tole akka miree nagee qabda. Hayyee nagee yaa bareedduuti yaa qullee ija fuulaa akkami nagee manaa qabda. Way eessumatti akkanarraa baddii waati faan bargisee maqaa keetii fi sagalee ta'e wayiitu akkanarraa rijeenarraa kaa barjinniin takka hundi akkanarraa kaati. Ati moo bar. Bariyaa obsaa kiyya anilleen akkasuma bariyaa obsaa kiyya hin beektu malee silaa mana dhiisa ka anis tana jirtu tana barbee kuulani yeroo nani yeroo maruu kiyya dubbisu oofete gurra kana jala geechistee dhaggeeffachuu hin dandeessa harree. Hayyee Barri kuulani maal seete olumaan dhaggeeffachuu hin dandeenya. Hin dandeenya maal jettee hin dhaggeeyaa bara aboo micoota inni takkaatu barasiye. Haasa'isiisi. Ati nagee qaba. Barbee kuulani. Uma waa takka hin qaamtu. Ootana nagee qaba. Ishii waan baay'ee bareeda fayyaan qaba yaa obsaa kiyya laalan fayyaan qaba. Warri micoota kaatu niin beelee qoonqoo naa kanniinaa jechu jirti beekte dhaabbu boodaan sii kannaa hin jeen. Habiibti qoonqoon sii kannaa dhaabbu bishaan feeta siifin kanna nyaaddu hanqasu nyaaddu. Maali nama akkana qoonqoo jeessi cinaa wayii waatu jiraasa? Tuttoodha itti kanna haaduu iddootti nuunnuudha. Way ajaa'ibu. Ta nyaata akkana fe'u laalamma nyaanni na dura hamburger jettamoo foon haniida jettamoo piizaa jettamoo chicken burger jettamoo hundi isaa akkana faxaayira jettamoo mulawwaf jettamoo hundi akkana cinaa guutee jedhe. Silaa tana gartee afaanii guurreetuma jaalalteenyatti oofannaati. Silaa na bira jiraatte akka ittiin laal foon kana hundatti kannee fi haa nyaattu firraayi. Way dhugaa keeti yaa obsaa kiyya kun hundi si bira jira foon jetta bargara jetta maal jetta siifin fidataa nunuyyee nuun bar qoonqoo ennaan akkana jala sisiitii barmi sagalee jaalalaa sana dhageechisi rabbii keetii jedhe. Hujjarikaa. Akkin jeeti dhufuuree niin dhufamoo naaf ergite biiseejiidhaan. Akkanuma nuti hundattuu na jalaachisiike. Na dhageechisikaa sagalee isaan dhaga'amee maal siin jedha. Dhugaa maruun kiyya bee akka jaalallee keetii qabu na qoonqoo waan ati feetuun sii fida taa'e bishaan sii hin fide nyaaddu hanqasu tanu haayyo. Hayyee yaa obsaa kiyya bar miciyoo na siina gubdee bar qoonqoo hayin akka inni uume gadhiifamtuun. Yaa obsaa kiyya amma waa'ee si dhiisiti mana xiqqaa tokko keessatti nama ficcuufee beekta. Mee nyaanni yoo jiraate niin dhufaati dhuguma sayyoo taate gaa ammaan dhufa. Takki immoo yoo na erguu hin dandeenyellee miiseejiidhaan na ergite takki wanni gooteen na ergite. Maal jettisatu? Abbootuun tanuma ajaa'ibaati. Mootummaa nyaataa malee naa sooyitu. Haadha garaatii bituun tanuma akkamiin na dhufe.